Eessa jirta yaa dammatoo eessa jirta yaa maatabee boqonnaan qabu keessi koo halkaniif yaa waadamee. Eessa jirta yaa dammatoo eessa jirta yaa maatabee boqonnaan qabu keessi koo halkaniif yaa waadamee. Eessa jirta yaa dammatoo bokoo keessaan barbara. Eessa jirta yaa maatabee ija kee arguuf hawweetoo. Eessa jirta yaa dammatoo bullee galgaa. Daawwattoota fi hordoftoota Raayil Tuubii fi arganneetu har'a namni kun akkuma garaa jirtanitti diddibachaa jira. Eenyu jechuun keessan nu lamu hokkuulaa jiranii namni kun sapiraayizii. Arraga kaameramaan titti ta'uun ni malti arustittiin tungaa eenyu jechuun keessan nu lamu akkuma garaa jirtanitti taa kokkuulu jirtus Yaasmiin jedhamti. Yaasmiin tungaa diraamaa fi koomeedii hedduu irratti agaruu hin ooltani. Kun akkuma isiin kukkuulaa jirtutti namni kun eenyu jechuun keessa hin oolamu. Namni kun hanga kokkuullatee diddibatee tottolfatee isinitti as garagalu. Manni kunis akkuma agartanitti haareyaa meegaa walumaan laallaa jechuudha daawwattoota keenya. Namni kun sapiraayiz irra waan addaati. Eenyu akka taate anis hin beeku. Kunoo sapiraayiz hin godhaa deemaa jira arustittiidha. Oo haflaadha. Oo idmilaadha. Hin beeyne idmilaadha ta'uus ni mala. Akkasi ani kaameramaan tiheetiin kunoo maraa jira waa. Asii waa mammaru jira. Akkasi hordoftoota keenya. Kunoo mucoonis waayii irra tottolchu jirtiifi nama kanaaf akkuma agartanii jechuudha. Kunoo namni kun fuula isaa nagarree ganaa. Fuula isaa akkuma nagarreen jechuudha. Fuula isaa ganaa nagarree. Nama kana sababni isaa maal akka ta'e haflaa qabaatu maal akka qabu hin beeynu. Maaliif akka kukkuullachaa jirus hin beeynu. Akkuma waliin nu agaraa jirtan kanatti jechuudha. Namni kun haflaa qabaatee maal qabaatee manni isaa akkuma agartanitti mana haareyaa. Kun akkuma agaraa jirtaniif mana haareyaa wanni hundi haareyaa. Akkasii namni kun mee eenyu akka ta'e walumaan barraa. Dilamaan tanaa nu hin beeyne nu sapiraayizii marumatti hin jira malee maal akka ta'e naaf hin himne. Namni kun gaagizees garagalee sapiraayiz addaa isin godha jeetiin abdii qaba. Maaliif jennaan aruuza qabaachuu mala haflaa qabaachuu mala babbareedanii kunoo namni isii dibuu warra nama birooti. Namni isii tottolchu jiru xalabattee fidatteen si'a. Kunoo akkana babbareedu jiraan isiniin jaaga aannan koomatina namni kun eenyu hanga harkitanigaa akka sapiraayiz isinirratti hin taane obsumaa fi abdiidhaan nu eeggadhaan isiniin jaa. Obsaa fi abdiidhaan nu eeggattanii yoo rabbi jee inshaallah walumaan laalla haflaa qabaatanis sapiraayiz qabaatanis maal qabaatanis akkanumatti agartanii jechuudha. Namni kun unoota isii wanni godhu jirtus tana fakkaatti. Tana ni beektan jeetiin abdii qaba. Miciyoo ija gurgudda san jettanii haasawaa turtanii namni hedduun koomantii jalatti eehuno isiisanii. Kun akkanatti tottolchu jirtiif jechuudha isiidhaaf tottolchu jirtu. Akka tonni yani beekun dhaban na fakkaatti zee kallaalu. Aywa. Aywa beekunuudhaan akkasii daawwattoota keenya beekuun ooltan nama kana nama beektan nama jaalattanii nama mata dheeraa wajjin turtanii. Akkasii namni kun anu sapiraayiz kana hin beeku. Anu mufaajaa kana maal akka ta'e hin beeku ganaan baruu deema. Lama kana lala. Kana fakkaata manni boombii dhoosaa. Manni kun eenyu jechuun keessa hin oolamu. Kunoo daawwattoota keenya kunoo akkana nama kana tottolchaa jiranii. Anillee mucoon balleen tolchuu dadhabdeeti na gargaaran jette. Tolchuu dadhabee fi miti. Fixuu dadhabuudhaafi. Fixuu dadhabuudhaafi. Halaas. Gargaari mana kiira tolchiif jechuu kiyyaafi. Amuuraa jee amuuraa harka. Amuuraadha isa mana kiir. Amuuraa isaaniin fakaa. Amuuraa. Ayyee hamuuraa san tolchituuf jeetittiin isii tana yaammadha. Akkasumaanuu nu wajjin turaadha isiniin jecha. Nu wajjinis ka tafaasiila khabaraa. Sah? Arra namni kun gaaflaa qaba akkuma agartanii namni meeqaan itti dabalu jira. Islaamii kiyaasa godhu fittee dhuftillee fixuu dadhabdee. Aan kuulanii itti dabran isiniin jaa daawwattoota keenya. Kun akkuma harkaa jirtanii jechuudha. Aan itti dabree kun akkana godhaafii jira.
Naa wajjin turtii gaarii maal akka ta'u walumaan eegna. Inshallah. Inshallah. Egaa waan nan tolcheef ni tola makiit. Waan isin tolchiteef ni tola jennee abdii qabna inshallah. Kasiin hojii tura. Sagaleen teenya jechuun seentu na fakkaatti daawwattoota keenyaati. Seentu. Bombilos, wow, arustitti fakkaatti arra, wow, arustitti dha malee tun waan birootii miti, waatu jira daawwattoota. Bilaash waan nu yaamtu. Bilaash nu yaamtee naa tottolchaa jirtu. Akkiit. Waatu jira, waatu eenyu heerumtu. Fi heeruma taatee, surprise taatee haflaa. Fududaan dibamu? Eedii. onneen koo qulqulluun har'a si jaalata balbala isaa banee taa'e si eegata jiru natti hin tolle yoomuma na dhufta onneen koo qulqulluun har'a si jaalata balbala isaa banee taa'e si eegata jiru natti hin tolle yoomuma na dhufta. Ibidda jaalala narraan dhabne narratti qabsiste eenyu qabaa jette allooti kopha konaa difte baadiin kee baay'ate
Waliin kee baay'atee loojati keessa kunaamidhee siidha burraa jedhee waa hunda garaatti qabadhee sintaatu naan jennaani naaf tatasiin jedhee hundarra caalchisee eebbi si abdatee. Onneen koo qulqulluun har'asi jaalataa. Kunoo kana fakkaata. Waaw shittoo addaatti naqu jirani. Anattis naqaa. Atittis moo? Ayye daawwattoota keenyatti dura. Qattee jenna kee miskiina. Si geemi? Naagee. Daawwattoota keenyaa. Daawwattoonni ni gaafidis. Sigaa? Walumaani? Waluma. Ayye tamam kalas. Bakkoon daha. Kalas. Gargaaru giddeen daawwatu. Eegale. Hordoftoota Raahel Tuubii Raahel banamtee jirti. Mabruuk naan jedhaa jecha Raahel Tuubiin dalagaa eegalee jira. Baatii 3 Raahel Tuubii irratti akka hin mul'atin isin hundumattuu himeen jira. Har'a kan kolfaaf gammachuudhaan baatii 3 fixee Raahel Tuubii isinii deebuu ishiitiif baay'ee gammadde. Baay'een gammadee kanaaf egaa hordoftoonni fi jaalatamtoonni daawwattoonni chaanaala kiyyaa taatan anaa dhufuu baga nagaan naa jiraattan baga nagaan na eegdan jecha chaanaal Raahel Tuubii hojii eegaleera nafaana turaacha kanaaf taa'etan maal akkan ibsachuu barbaade fi gammachuu kiyya isiniif ibsa. Surprising kiyya kun akkanatti bareedee kuulamee nama lama ta'anii na kuulanii halluulee gosa baay'ee akkuma agartanii kan wantoota fuula dibatan guutuu wantoota nama bareessan guutuu na kuuluu isaaniitiif kuulanii tuubitii fi Yaasmiin baay'een galateeffadha. Ittaan suudhaan akkanumatti teenyiti kan akkam akka ta'e kuulaniinis hin dhufti Yaasmiinis ni teessi. Kanaaf hordoftoonni kiyya baay'een isin jaaladha. Jaalalli kiyya kan onnee irraa baddee Isin yoo jaaturu isin jetti. Kunooti ka hordoftoonni Raahel Tuubiitiif argannee Tuubii akkuma beektani ka argannee ilmee dalagaa jirti. Haaluma yerootti irraa ka'ee haaluma tokko irraa ta'ee argannee irratti illee mul'achaa hin jiru. Kunoo har'a ka Raahel irra hin jira. Akkuma agartan faayamee diimaadhaan faayamee mannis haaraa barris haaraa istaayilli kiyyas haaraa ta'ee dhufe hordoftoota kiyya. Kanaaf diimaa uffachuun kiyya yookiin immoo kukkuulladhee dhufuun kiyya yeroo duraatiif maaliif jaalala hordoftoota kiyya qabuu fi jaalalaa fi kabaja isiniif qabu jecha diimaan ka mallattoo jaalalaati. Jaalalli kiyya kan onnee kiyyarra madde jechaa kunoo kuulanii Tuubii yeroo baay'ee gaafachaa turtanii. Kanaaf haala haaraadhaan fi jaalalaan walitti deebinee jirra. Kuulanii qofas mootika hiriyoonni kiyya akkuma beektan dubarootni guyyumarraa dhufanii viidiyoo irraa waraabaa itti fufee jiran isiniin jedha. Kanaaf baay'ee gammadeera chaanaalli kiyya dalagaa eegaluu isaatii fi kanaafan ka surprise isin godhe mabruuk naan jedha. Anillee mabruuk isiniin jechaan jira deebi'ee isiniif dhufuudhaaf. Kanaaf baay'ee isin jaaladha. Baay'een isin yaade isinillee akkana yaaddan nan beeka. Kanaaf ka ani yaada kiyya kanumarrattan xumura kuulaniitti dabarseera. Kuulanii waan jettu dhaggeeffadha.
akkasuma gaa hordoftoonni fi hordoftoonni raayiltuu reefuun tanaa akkumaan isin jette jechuun namni kun hin beekne sapiraayis godhachaa jira oo aruuzaa jeetiin isinitti xiqqisho qophoosee ture maaliif isin qoosee sapiraayisiin uummata kiyya godhaa uummata kiyya akka piraankitti mufaajaa addaa godhaa namni naan jettee namarii naan jettee saniifiin anaa tamaraa turte jechuudha wanni caljee akkasitti sapiraayisiin aruuza isin jeef akka isin gaa namni kun nama akkamii inni aruuza godhachuu deemaa jettanii wanni taatanii fi harga raayiltuu biratti baga bara haarayaan isin gee jecha bara haaraya isin gaa eegayu barri haarayni seenee yuutuub irratti ol baanee hin argamne adda turree jirra eega barri haarayni seenee akkasumaan saniifuu bara haarayaan baga itti isin gee jecha jechuu gamanumaan isin haa gahu barri haaraynis gamanumaan gaa wanni isin jechuu barbaadu arraan tana raayiltuu akkuma argitanitti faayamtee takkaa gaadiitti battee uffattee araarustitti fakkaattee dhufte akkuma nama heerumuu deemu akkuma nama takkiiwwanni ta'uu deemu tolfattee dhufte maaliif har'a daawwattoota kiyya kana mee faayamiitiin babbareedee isaan agarsiisaa jetteti fi mana haaree farrashattee mana haaree haaluma kanaan isin agarsiiste kareefu maraa jirru guutuun jechuudha mana isiiti mana hirribaatti akkuma agartanii jechuudha mana golfatannoomis wanni kaanis hataa jirru kana akkasitti haala kanaan boombii dhoosuu jirti jechuudha saaruqa dhoosuu deemti jechuudha akkasitti hunoo haala kanaan faayamtee isinii dhufte wanni diimtuun waan jaalalaati jaalala isinii ibsachuu dhufte akkasumaan akkasitti isin ibsachuu dhufte haaluma kanaan gaa qophiin teenya kana fakkaatti yoo mee Yaasmiin yaada qabaatte isinis gaa yeroo hedduu chaanaala hedduu dalagdee jirti amma inshallah Yaasmiinis yuutuuba addaa yuutuuba haree banattee isin wajjin dhiyaattee jechuudha Yaasmiin yaada qabdu gaa daawwattoota raayiltuu dabarsite. يعني خياركما قردن كنا يعني خيار isin gammachiiftuuf isinis isi gammachiisaadhaan isin jaata dura tatta'aansa jirtu olma qabnaa jajjabeessaadha isii tanaas isinis isin jajjabeessitu ol jajjabeessina akkasitti gaa kunoo haasoo isaanii na duraa fixee waan hin jiru waan hin isin beeku tanumaan isin jaa akkasitti. Akkasika Raahel kuno akkanatti isin dhiyaatteerti. Gaafileen kiyya akkuma beektani ka mammaaksa afaan Oromoo diraamaa baacuu koomeedii wanta hundumaa qabatee akka dhufu isinillee ni beektu chaanaalli kiyya hojii isaa eegalee jira har'a ka viidiyoon sapiraayis isin godheen yeroon fuulladhu yeroon uffadhu yeroo hiriyoon tiyya akka aruusaatitti nama bareessaniinan sapiraayis isin godheen mana haaraa bara 2021 yeroo dura har'a chaanaala kanarratti dhiyaanne chaanaala gaafii ittaanuuf yookiin immoo viidiyoo ittaanutti gaafilee akkuma beektani fuulaniin gizee baay'ee na jala dhaabbatti akkam akka ta'e beeknu Yaasmeen immoo haaradha viidiyoo ittaanuun fi gaafilee ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaan naa tura horaa bulaa deebanaa isin jechaa asumarratti xumurreerra nageetti. Bye.